Amaaraa lixa Gondar aanaa Qwaaraa Taleellaa hidhattoonni faannoo ganda jiraattonni dhalattoota Agaw keessa jiraatan irratti raawwataniin namoonni 10,000 ol buqqaafamuu isaanii aangawoonni naannichaa fi buqqaatonni BBC'tti himan. Haleellaa kanaan namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Hirphaa Gammachuu. Naannoo Amaaraa godina lixa Gondar aanaa Qwaaraatti hidhattoonni faannoofiin jedhan ollaa Yikaa'oo jedhamu irratti torban darbe haleellaa qaqqabsiisanii lubbuu namootaa dabarsuu fi qabeenya mancaasuu jiraattonni ibsaniiru. Gandi haleellaan itti raawwate irra caalaan kan dhalattoonni Agaw keessa jiraatan akka ta'e itti gaafatamtoonni naannichaa fi jiraattonni BBC'n dubbise himaniiru. Jiraattonni gandichaa akka himanitti haleellaan guyyaa kibxataa torban darbe osoo hin raawwatamin dura hidhattoonni faannoo fi milishoonni gandichaa guyyoota 4 wal lolaa turan. jalqaba akka saamichaatti eegalan qawwee namoota dhuunfaa saamuu eegalan haala kanaan qabeenya keenya saamamnee akkamitti jiraanna jechuun lola hin barbaannetti seenne. Walitti bu'insi qaamolee lamaanii kan eegalame milishoonni gandaa meeshaa waraanaa mootummaan kenneef akka hidhattoota faannoof kennan gaafatamanii mormuu isaaniitiin akka ta'e jiraattonnii fi dura taa'an gandichaa himan. Naannicha gareen faannoo jedhamu jira meeshaa waraanaa kennaa jedhan kan jedhan dura taa'an gandichaa hidhattoonni gandichatti dhukaasa banuudha dubbatan. Warri faannoo jedhaman meeshaa waraanaa nutti kennaa jedhan mootummaan didaa nuun jedhe meeshaa waraanaas hin kenninuu nus hin tuqinaa jenneenii adoolessa irraa kaasee haala kanaan ji'oota 10 turre hamma yoonatti hidhattoota kanaan falmaa turre mootummaanis nutumsaa ture. Waxabajjii 29 hidhattoonni kun gurmaa'anii dhufan hamma ganda keenya lafa onaa godhan namoonni keessaa baqatanii waan tafe hin jiru waa hunda abiddaan guban. Aangaan aanaa Qwaaraa maqaan akka hin eeramne gaafatan tokkos deeggartoota mootummaatii jechuudhaan miidhaa nurraan gahanii jechuudhaan yaada wal fakkaataa kaasan. Anichatti hidhattoonni faannoo fi humnoonni mootummaa irra deddeebiidhaan wal waraanaa akka turan kan dubbatan aangaan kun gandoonni to'annoo hidhattootaa jala jiran akka jiran dubbataniiru. Hidhattoonni guyyaa sana gara gandichaa seenanis jiraattota waraanicha irratti hin hirmaanne ajjeesuu fi manneenii fi midhaan gubuu isaanii himaniiru. BBC'n namoota 4 haleellaa sanaan maatiin isaanii jala ajjeefaman garaagaraa dubbiseera. Kanneen ijaan argan haleellichaan daa'immanii fi jaarsoliin otoo nafiin ajjeefamuu dubbatan. Qeesii jiraataa naannichaa BBC'n dubbise tokkos obbolaan isaanii qonnaan bultoota ta'an hundi bakkuma mana keessa turanitti ajjeefamuu ibsan. Dursaan amantii kunis sirna awwaalcha daa'imman 2 fi haadholii isaanii haleellaa kanaan ajjeefaman irrattis argamuu kaasuudhaan ragaa bahaniiru. Qeesii waan hin ta'eef eebbisii naan jedhani. Namoota 3 bataskaana keessa dabarsinee awwaalleerra argeera. Tokko daa'ima waggaa 2, kan biraa immoo kan waggaa 12 ni taate, kan biraa nama guddoodha, haadha ijoollee sanaati jechuudhaan waa'ee namoota hidhattootaan ajjeefamanii dubbatan. Haadha waggaa 55 fi eessumni kan jala ajjeefame jiraatan biraa gooxii keessa jiraatu keessatti maatii isaa dabalatee jaarsolii 2 fi dubartoonni 2 ajjeefamuu dubbatan. Jiraataan kunis manni uummata gandichaa tokkollee hin jiru. Gooxii Daansaa Maariyaam keessatti manni jireenyaa gubate 170 ta'a jechuudhaan waan ta'e ibsaniiru. Haa ta'u malee BBC'n lakkoofsa dura taa'anis ta'e jiraattonni eeran qaama walabaarraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dameen Bahardaar waa'ee haleellaa kanarratti hanga ammaatti gabaasni akka isaan hin qaqqabne BBC'tti himaniiru. Miidhaa namoota irra ga'een alatti manneen jireenyaa jiraattotaa gubachuu jiraattonni 7 fi aangawoonni BBC'n dubbise himaniiru. Aangaa naannichaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatanis qabeenya isaanii guutummaan saamaniiru. Loon illee saamaniiru. Midhaan gubaniiru jechuudhaan hidhattoota kana balaaleffataniiru. Haleellaa kanaan wal qabate jiraattonni 10,000 ol ta'an qeerraa buqqa'uudhaan magaalaa aanaa Qwaaraa kan taate galagaluu seenuu isaanii ibsan. Bulchiinsi aanichaa deeggarsa nyaataa dhiyeessuu itti dabaluudhaan ibsaniiru. Jiraataan buqqaatota tololtummaadhaan gargaaran tokkos bulchiinsi aanaa jiraattotaaf midhaan gara kumtaala 50 dhiyeessuu mirkaneessan. BBC'n dhimma kana aangawoota naannichaa fi itti gaafatamtoota waajjira ittisa balaa godina Gondar lixaa gaafachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne. Sattaanuun magaalaa Asallaatti namichi ani nabiyyiidhaa siifan kadhadha jechuun shamarree ganna 18 gudeedee hidhaa waggaa 6 adabame. Manni murtii magaalaa Asallaa namticha Waganee Tasfaayee jedhamu bakka inni hin jirretti adabbiitti murteesseera. Yakki kun akkamiin raawwatame waayilli koo maatii olaanaatti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa magaalaa Asallaa obbo Abdul Qaadir Guddee gaafateera. Jalqaba irratti namni ani nabiyyiidha ofiin jedhu kun obboleettii miidhamtuu gudeedamtee kanaan wal beeka. Barumsuma keessa isheelleen akka obboleettii qabdu itti himte bilbila irraa fudhata jechuudha kan miidhamtuu tana. Achi bilbilaan yaa gochicha dura walii bilbilaniiti
Dhalooti illee siifan godhadhee dhalootiin bilbilumaan taasisaa fi ture. Achi booda ani nabiyyiidha jechuudhaan of ibse mucattii tanaaf. Inni jiraataa aanaa Muuneessaati. Isheen immoo gara Adaamaa kana deemtee turte. Achi Asallaa akka dhufaa jirtu isheenis ittinnaan innis aanaa sanirra ka'ee Asallaa dhufe. Achi Asallamatti wal arganiit shaayii bunnaa jechaa turaniit dhalootii si godhaa fi hin ture jedha. Achi booda itti galgaleesse jechuudha gochichuma kanaan. Mana siree akka buluun dirqama ta'e eegattime booda ani mattaawaqaa waan hin qabnee fi warri siree dirqama nu gaafatanii kan kee kana qabsiifnaa jedhaani. Achi booda hayyee jetteet waraqaa eenyummaa ishee san qabsiifte. Sana booda mana siree sanii wajjin akka bulan taasise jechuudha. Yakka gudeeddii kana yoomi kan raawwate? Halkanii sa'aatii afuritti jecha miidhamtuutirraa natti jijjiiramee jetti wanni halkan amalli isaas natti jijjiiramee gocha humnaan dirqisiisee raawwatu kana gaafa inni humna fayyadamu booda erga gudeeddiin irratti taasisame booda hin iyyitee warri mana sirees bahee achi booda ishees halkan kanaan garri deemtu hin jiru jedhaniini tasgabbeessaniituma ganama barii lafaa waajjira poolisii fidanii dhufanii nabiyyiidhaa dhalootii siif godhaa sababa jedhuun na waame abbaa amantaati jedheen amanee jetti. Achi haala kanaan gudeeddii irratti raawwatee seerrillee ulaagaan isaa gudeeddii kan jedhamu dubartii takka sobee sababa siin fuudha haa jedhullee sobee yookaan humna fayyadamee kan walqunnamtii saalaa gaafa irratti raawwatame ulaagaa gudeeddii guutaa. Inni illee kaasobees jira halkan immoo humna fayyadameeti gudeeddii sana kan irratti raawwatee iyyitees jirti. Namni sitti dirmateesi waan sana gocha kana kan nu mirkaneesse achi booda mana murtiitti himannaa irratti hundeessine. Sana booda himatamee achi booda mirga ofiis manni murtii eegee inni hin bade. Iddoo inni hin jirretti amma murtiin kun isanitti kenname jechuudha. Tole. Akka qorattanitti namni kun dhuguma nabiyyiidha nama amantaati ture. Wanni mirkaneessu hin jiru of fakkeesse amantaadhaan daldaluun hin jiraa mitiire. Maqaadhuma amantaatiin daldale malee namni kun tajaajila akkasii iddoo dhaabbiis banatee tajaajila akkasii inni kennaa ture hin jiru. Dubartiin miidhamtuun kun umriin ishee meeqa? Umriin ishee 18. Tarii amma gudeeddiidhaaf akka gudeeddiitti waggaan 6 gadaanaadha moo isa guddaadha moo akkamii? Yakkichi wanni gosa qaba. Horreetii kun bu'uura seeratiin murtii kenname murtiidhuma sirriidha. Ulaagaa seeraa guutee kenname gaafa ijoollee waggaa 13 olii fi 18 gadi gaafa taatu immoo akkasuma adabbiin isaas ol ka'a. Gaafa ijoollee waggaa 13 gadi taatus adabbiin isaa immoo sanarra ol ka'a. Garaagarummaa qaba. Nama waggaa 18 olii irratti gaafa raawwatamu 18 bachii olii irratti adabbiin amma kenname kun bu'uura seeraa eeggateetuma kan kenname. Bakka inni hin jirretti itti laatame murtiin hin to'atamne amma hordoffii taasisaa jirra jechuun murtii sana qabanne. Yakkoota akkana wal fakkaatan irratti hawaasni waan gochuu qabu irratti waan dhaamtanii jiraata. Bakki gudeeddii kun baay'ataa jira. Ijoollee umriin baay'ee xixiqqoo ta'an irrattis raawwataa jira waan ta'eef keessumaayyuu nama amantaas of fakkeessanii namoonni yeroo adda addaatti akka kanas raawwataa turan jiru. Isa sanillee hawaasni irraa baree gocha akkanaatirraa of eeggannoo akka taasisu ijoollee ofiitiifis eegumsa akka taasisu dhaamuu barbaada. Ashamaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun karaa maddeen BBC Afaan Oromoo irraa arganne kan amma dhageessan kana kanatti aansuudhaan oolmaa waboo guyyaa rantanaa qabanne isin dhiyaanna. Akkuma beekamu jajjabeen adda bilisummaa Oromoo waboon akkuma beekamu halkanii guyyaa tarkaanfii mootummaa maafiyaa biltiginnii irratti fudhachuu akkamitti fufee jira. Akkuma beekamu guyyoota irraa magaalaa adda addaa keessatti Shawaa Lixaa, Wallagga Lixaa, Kaaba Shaggar fi iddoo garaagaraatti waboon bifa addaatiin mootummaa maafiyaa irratti tarkaanfii addaa fudhachuudhaan injifannoo guyyaa irraan guyyatti galmeessaa jira. Kanaaf yeroo ammaan tanaa
Waboon keenya injifannoo garaagaraa galmeessaa waan jiruuf qeerroof qarreen keenya kan iddoo garaagaraa jirru gama barbaachisuun kan biyya alaa jirtus gama maallaqaatiin kan biyya keessa jirtus humnaan yaadaan itti makamuudhaan gama hundaanuu itti makamnee waboo keenyaa guddisnu. Oromiyaan kan bilisoomtuun waboo qofaan karaan Oromoon ittiin bilisoomtu gama gaachana sabaa waraana adda bilisummaa Oromoo qofaan kan Oromoon bilisoomtu. Kana ta'uu beeknee waan miidiyaan bildiginaa kan guyyaa oofuu olola isaan oofuu irra barannee olola isaan osoo hin dhageenyetti yaadaanis gochaanis ta'ee infoormeeshina garaagaraa yeroo mootummaan waraana karaa wabootti ergus infoormeeshina dabarsuus ta'ee waan garaagaraatiin waboo cinaa dhaabbannee Oromiyaa teenya bilisoomsinu siin jenna. Yoo beekamu yeroo ammaan tanaa gareen Erbush Shinyigaadhaa qabsoo finiinsee galmaan gahaa jira. Kanaaf Oromoon iddoo garaagaraa jirtu martinuu gaachana sabaa waboo wajjin Oromiyaan bilisoomtii waboo cinaa dhaabbannu jajjabina abdii biyyaatii siin jenna. Waan hordoftaniif galatooma. Waaqas gabbeesseetiin sitti deebi'aa laata.